Ashram, 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 ashram. Ay, ashram. Ha 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 ha. होता है वो भी हम धक्का करते नहीं. हाँ ये बताओ. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. होता है. कभी जिरतन कभी जिरतन. Akkami jirtan, akkami jirtan, akkami jirtan, akkami jirtan. Ay Oromo, ay Oromo, ay Oromo jedhamichi shaytaantichi. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mee invite fi share godha waliin dadhaqqaba. Mee invite share godha waliin dadhaqqaba mee. Akkami jirtan mee isin? Mee invite share godha waliin dadhaqqaba. Okay. Jaal akkam? Invite share if you care. Invite share. Hundi keechanu. وأجايب ربي هنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا جان دفتن كقالي إلمان سبا إلمان رومو وي أره مي أمة خينيا جال زيزو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بغنا جان دفتن هندي كيسانو مي invite share قرادا. Akkuma beekamu arra ajandaa oowwaa qabannee dhufne hin qaqqabbaneessina. Qabsoon qaqqabbaneessuun taatu idduun gabbuutii idduun ol kaatii obsa rabbi isinitti haa kennu. Ummata keenya qashxii jaalatamaa kabajamaa isin malee maal qabna. Isin invite sharein nun dagatina. Nuti isinii sagalee tahuu itti fufna. Jaabar. Akkami jirtamme share godha. Yooyyaa jenne harka fuuni. Hay nama yaaddanii isa ilillii wal facaasamee takka sheekha baga nagayaan dhufte jaa ilillii wal facaasame. Sheekha yaaddanii. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kijibnee isiidha maal taatan? Kijiba nama sheeyxaanticha mootiin kijibaa osoo hin jiruutiin humni kijibdan jettan isa maal taatan? Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baga nagaan dhuftan. Akkam jirtamme? Jirtu baga nagaan dhuftan hundi keessanuu akkana laal akkanattiin isin beekala akka share godha yeen amma sirri godhu jirtan saba hoo akkattiin beeka. Arabifaa dubbadhu ayya yeroo arabifaati imma yeroo tikrifaati. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkattiin isin beeka malee akkana share gootanii waliin geessanittiin isin beeka malee. Namni anis Harargeedha, anis Jimma, anis Arsii, anis Wallo, anis Wallagga ilmaan Oromoo rakkachaa jiran kayyuu sigalee share invite godhaadha. Ummanni keenya nu harka dhumu jira. Sigalee namni imma wadaaja galcheeti yaa Rabbii tokkicha. Yaa Rabbi wayyaane balleessinee dhiifama nu godhi jechuu jira sigalee. Ummanni waan juwallaaleeti. Yaa Rabbi wayyaane balleessinee yaa Rabbii tokkicha wayyaane balleessinee dhiifama nu godhi jechaa jira sigalee ummanni. Quduruma rabbi nu baasii jaan sigalee kana kagartee kiisha keenya nyaatu wayyaaneen kiisha keenya nyaattee nu dhiifti jaan sigalee.
kun kan nama nyaatu dhufe jedha. Nama kana oluma guura karaa san geessaan argu. Namichi sheexaanaa miidhu dhiiga dhuga. Anis isin yaadeetiin jira dhugumaan isin jaaladha. Isin invite godhame sheer godhaa waliin dadhaqqaba. Sheeyni dhufe ja'a kara feerrii baakaasa si gale. Sheeyni dhufe ja'a kara feerrii baakaasa. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bagana gaan dhuftan hundi heeysanu. Itti seenna. Hay. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا قاعد نفتن ندي هيسن هيه أمت سيرنا الردي بودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسلام تاخنا جنة يويا إلمان أيه بقنا قاعد نفتن ندي هيسنوي سجلتي نتنا أجرتي أمته خينيا سجلين كم خرب ملي واتك كم خموتم من كم خرجرتي ilmaanuma ifii barsiifataniin dhumu jiran ilmaan ifii wanna jaaniin dhumu jiran gartee ummata kana sagalee taana wanniin isiniin juu ummata kana yoo ummanni kun irraa dhalanne jettan yoo rakkoon ummata kanaa nu laalti jettan yoo dhimmi ummata kanaa nu laallata jettan ilmaan oromoo kan dhugaa qulqulluun ilmaan sabaa sheer invite godhaa waan kana waliin dadhaqqaba. Maaliif ummanni keenya rakkoo gartee kanan jedhamne keessa jira jechuudha. Oromoon takkaa rakkoo kanaa keessa kuftee hin beektu jechuudha. Keessattuu Oromoo osoo hin jennu keessattuu rakkoo ummanni Harargee keessa kufe. Namni tokko keessatti hin kufne jechuudha. Saniifuu yaa obboleeyyan kiyya Harargee tanalaa gosaa walirra ijaaranii gandaa walirra ijaaranii hoolaa hunda fuudhanii si galee abbootiin qabeenyaatu nama bittee fixxee namni namaaf sagalee ta'u hin jiru si galee. Hoggee aboo uummata kanaa sagalee ta'aa jira meeqa naa kennite siin jira. Akka waan gartee uummataaf ammaallaqa kafalu akka waan uummanni sun ammaallaqa naa kafalanii uummataaf sagalee ta'u hin jiru si galee. Gowwaan hundi gatii fi bareeti. Gowwaan hundi nabi taajaa jechuudha si galee. Piippii wanni isiin goote akka hayyuun tuffatamu akka hayyuun arrabsamu akka gartee dabeesaa fi sareen wallaaltuun huddurraa soytu feemasa taate sagalee ummata kanaa taatu fuuteeti tiktok kanarratti gartee giiftara kana bittee kana haraa oolti. Namni kana jala oolaa jechuudha. Siyaasaa sadarkaa sanii gabbuuftee jechuudha. Hayyuun ni tuffatame namni hayyuu dhaga'u hin jiru namni beekaa dhaga'u hin jiru namni gartee nama waa beeka jaan dhaga'u hin jiru jechuudha. Siyaasaa fuutee biyya gallaayite. Amma namni akka ta'u wallaaleeti gartee ijoolleen tiktooktuu yoo feete nama waliin nayti yoo feete dadaapha jettiin jechuudha. Siyaasaa Oromoo sadarkaa sanitti laayiteeti namni gartee saba kanaaf sagalee ta'u ana qofarra galee ana qofa iyyuu jira jechuudha. Majawween faan gabbaanii hayyoonni kun nu gargaaru jiran malee kophaatti iyyaan iyyuu ture ni yaadattanii yaabbuloyin kiyya. Siyaasaan akkas nu harkaa taate. So isaan kana maaliif akkana godhan ummata kana gosaa fi gandaan diiganiiti akkaataa gartee namni waliin dirmanne akkaataa namni waliin dhimmamne akkaataa yoo Harargeen duute Arsiin itti gammaddu yoo Arsiin duute Wallaggitti gammaddu gartee gaafa duraa diraamaa ni yaadattanii anilleen piippiin deeggaruu ture gaafa nama Arsii fuudhanii Wallagga keessa geessanii shaneetu qaama saalaa ciree jedhanii ifumaa itti qopheessanii mee Arsii dhufu jira jechuu beeyti addi bilisummaa Oromoo si gale. Arsii dhufu jira gurbaa Arsii tokko dhufu jira jettee qophooytee eeyidee qaama saalaa irraa cirti si gale. Akka nuti waliin dirmanne akka nuti waliin dhimmamne si gale. Si gale welcome Bonnie. So akka nuti waliin dirmanne akka nuti waliin dhimmamne nurra dalaganiiti erga nuti gartee gargar cabne booda eega nuti wal irraanfanne booda eega nuti duudaa garaa taane booda karoora isaanii nu gakkennu eegalanii jechuudha. Karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha. Karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha. Naa usaa xiqqoo.
dhiifama. Karoorri sun amma hojii jijjiiramu jira jechuudha. Saniifuu uummanni keenya please wanni godhuu qabdan sagalee walii tahuu, wal dhageeffachuu, wal jala yaa'uu, hayyoota isiin gartee walirra bitte kana namoota isiin hayyoota irra bittee ijoolleen taane hunda hayyoota arrabsisiiftu kana rabbi sodaadha uummanni keenya dhumu jira. Amma Harargee keessa waan ta'u jiru qabatama lafa jiruun isinii himaa jechuudha. Jaawarilleen poosti godhu jira. Namni qara'ee barachuu hin dandeenye. Ijoollee barattuu hunda fuudhanii waraana yaasu jiran. Makalaakiyaa yaasuun sirriidha. Makalaakiyaa fedhiidhaan deemu qaba namni. Akka namni makalaakiyaa deemu nama amansiisuu danda'u qabda. Namni kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba. Namni waraana deemu kun kaayyoo dhumuuf beeku qaba. Namni yoo kaayyoo du'uuf hin beekne, yoo kaayyoo dhumuuf hin beekne, yoo bakkatti dhumuu hin beekne, sigale waraana dhumii hin qabne dhumuun barbaadu jechuudha. Amma yaadattan gaafa wayyaanee uummanni lukkurraa hanga lubbutti welcome Hamzaa jaalala. Lukkurraa hanga lubbutti kennee uummanni loluu ture jechuudha. So uummanni gartee gaafas kaayyoo